Assalamualaikum jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii guyyaa har'aa geettanii isin jedha oolmaan akkami. Alhamdulillah na biraa bareedduudha. Ishii barnoota bareedaa isaatiin isinii fidee dhufeeti. Barnoota kana akka irraa barattanii waan barbaaddan akka argattan abdiin qaba jechuudha. Barnoota kennaan duratti warroonni chaayinaalii kiyya sabskiraayib godhin akka sabskiraayib gootan isin gaafadha. Subscribe gootan ammoo galatoomaati. Barnoota ani guyyaarraa yookaan isin gadhiisu akka irraa barattan abdiin qaba isin jedha. Gara barnoota keenyaa dabruuf barnoonni keenya kanarraa maal yoo jettan barnoonni keenya har'aa footoo yookiin suuraa keenyaa kan nu jalaa bade akkamitti akka deeffannuu fi akkamitti akka argannu jechuudha. Ishii gara barnoota keenyaa deemna. Aappii jira. Aappiin kun gadi bu'u pilistoorii keessaa gadi bu'aa jechaadha. Amma sittachuu hin dandeettan diskiripshinii jala isinii kaa'ati linkii isaa achi jalaas gabbuufachuu ni dandeessanii jechuudha. Ishii gara barnoota keenyaa dabrina akkamitti akka footoo keenya yookiin suuraa keenya kan bade argannu wajjin ilaallaa jecha. Aappii keessa seenna. Aappii keessa seennee akkasitti akkamitti akka suuraan keenya kabade yookiin viidiyoon keenya kabade akka argannu wajji ilaallaa na hordofaa isin jedha. Ishii maqaan aappichaa diskideejar jedha. Wajjumaan ilaallaa jecha. Inni seenaa diskideejarii keessa tokko fara kan dhufu starti baaski footoo saayin kan jedhu gattuina waggaa akkana gattuinne nu herregaa jecha jala kanatti footoo kenna hedduu miti waan sakandii muraasa keessatti yookaan daqiiqaa takka keessa geeffamu jechaadha. Footoon kenna akkana gadduutu jira kun filaayis faawund kan jedhu keessatti gadi duudu jira jecha. Amma meeqa jira 15 17 19 akkasuma jedhee deemu jira jala kanatti kun arguu dandeessan jedhee yaada xiyyaarra kaa'ee jira. Akkana daawloot ta'u jira jecha. Footoo kanneen ani kanaan dura keessa haqee ture garuu amma dacha'u jira. Akkana arguu dandeessan waan isin jalaa bade aappii kana gad buufattanii keessaa argachuu ni dandeessanii isin jedha. Aappii gaariidha. Akka nama fayyaduudha. Gad buufattanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba isin jedha. Osumaan eegaa deemu jira. Footoo xiqqoodha hedduus miti. Keessaa immoo haga isin haitan 200 ta'ee haga 1000 ta'e waan gaalaarii keessaa balleessitan keessatti argachuu dandeessanii jecha. Waan kanaan dura hin feenu jettanii heetanii garuu ammaaf feetan argachuu hin dandeessanii jecha. Ammaaf gadi bu'ee jira. Waggaa gadi bu'ee geeffamee jira jechaadha. Gad buutee jira. Ammaaf okey jettanii keessa seentanii. Amma footoo akkamii barbaadda? Maal barbaadda? Kan feetaa? Kafeetu gadi tuutaa jecha. Xiyyatanaan amma fakkeenyaaf mi'aanii footoo kana ni fedha jecha. Kanas ni fedha jecha. Footoo si barbaachisu ta'e footoo kan akkana ni dhufee filannee jecha. Kaameraa keessa filanna. Fakkeenyaaf jecha garuu keessan kiyya waan awwaala seebii godhee fi keessan gad daradaree waan keessa filannuu kaa'imoo miiseejii immoo keessa waatsaappii feesbuuk keessa dhufa. Garuu kiyya awwaala waan kaameraa keessa filadheef akkanaa dhufe jecha. Waan keessa kaadhu jecha. Kan hoggaanuu dhufe select jennaan jecha. Select goonee seebii ta'e jechaadha. Maal jedha? No thanks jedha. Akkanatti isin dhufa. Ani ammoo waan hin feeneef no thanks jedha. Gatuma tuqadhaa jecha. Ammaaf seebii ta'e jecha. Amma eessa dhaqnee ilaallaati? Bakka inni seebiitti ta'e dhaqnee hojii ilaallaa jecha. Bakka inni itti seebii ta'e hojii ilaallaa jecha. Eessa dhaqna? Faayilii bira dhaqnaa jecha. Faayiliin keenya bira hoggaadha inni faayilii keessa seenneeti hojii ilaallaa. Faayil maay faayil ishii akkana hoggaa dhufe maayisa keessa seennaa. Imeejis kan jedhu keessa seennaa. Imeejisii gattuu inneeti eessa jira? DSM kan jedhu kana. DSIM kana gattuunyaa jecha dokumentii. Amma footoon keenya kareeffachi keessa gadi buune keessatti seebii nu ta'ee jira jecha. Footoon keenya as keessa jira jechaadha. Kanaafuu waan gaariidha. Waan isin jalaa bade argachuu dandeessanii waatsaappii footoo ta'ee viidiyoo ta'ee argachuu dandeessanii wanti bade achiin hin hafu jechuudha. Akka gadi buufattanii aappii kana itti fayyadamtan isin jedha. Galatoomaati warri maatii chaayinaalii kiyya taatan akka waan kanarraa laaltanii irraa baratan abdiin qaba. Garuu laalanii dhiisuun osoo laalin dhiisuun hin ta'u jechaadha. Laalanii dhiisuunis hin ta'u. Gabbuufadha irraa fayyadama waan isin jalaa bade deeffadha. Galatooma waan hordoftaniif isin jedha. Guyyaa gaarii.